Kafuune daawwattoota keenya jaalatamoo OIB irraa oduu isin dhageessifna. Kan oduu isin dhageessu Alleelisaa Tabaati. Humna waraana PP'n hooggantoonni fi gulaaleessitoonni saabaa namoota 10 ol ta'u ganama sa'aatii 12tti manatti cabsuudhaan ukkaamsanii fuudhuun bakki geeffame hin baramin jira. Dabalatoo kana akkasiin gaditti isin biraan geenya. Humni waraana PP ganama har'aa muddee 2020 gaafatamaa waajjira ABO muummicha Gullallee kan ta'ee fi dubbii himaa ABO dabalatee galaalchisoota ABO fi qondaaltota ABO baay'ina isaan 10 tan mana jireenya isaanii keessa barii lafa sa'aatii 6 akka Itoophiyaa sa'aatii 12 irratti hoomaa waraanaa poolisii magaalaa Finfinnee fi poolisii humna addaa Oromiyaa fi poolisii federaalaa waliin ta'uun mana jireenya jiraattoota kanneen itti cabsuun afaan qawween ukkaamsanii yeroo ammaa bakka geeffaman kan hin beekamnee fi barbaadamaa akka jiran maatiin namoota kanaa fi hooggansi dhaabaa barbaadaa akka jiran gabaasaan arganne ifa godha. Tarrisni maqaa namoota hidhamanii Dr. Gadaa ol jira itti gaafatamaa waajjira muummee ABO Gullallee, Jaal Mahammad Raggaasaa dubbii himaa ABO, Jaal Malkaa Danuu miseensa gumii sabaa fi gulaalchaa ABO, Jaal Ibsaa Gaaddisaa galaalchaa ABO, Jaal Ayyaantuu Balchaa gulaasituu ABO, Jaal Yeroon Tashoomee fi itti gaafatamaa ijaarsa siyaasaa magaalaa Finfinnee, Jaal Tumsaa Okaan Asaffaa fi Qaaduu qondaala ABO itti jira. Akka maatiin namoota qabamee gaafachuuf yaalletti hoogganaan waraana ganama lafa barii dhufee humnaan manatti ol seenuun namoota maqaan isaanii armaan gaditti tarraahan 10 qabanii deemuun harmoolii 2 kan daa'imman of irraa qaban qofa dhiisanii deemuun namni ijaan arge kun nu ibseera. Hoomaan waraanaa kun ajaja mana murtii malee afaan qawween qofa seeraan ala namoota kana ukkaamsee akka deemee fi yeroo ammaa eessatti akka hidhamanis wanti beekame hin jiru jedhu maatiin hidhamtoota yaada sagalee ABO'f himaniin. Namoonni hidhaman kunneen hooggantoota ABO fi qondaaltota ABO kan hojii gaggeessummaa guyyaa dhaaba isaaniif bakka bu'uun hojjetanii fi tarrisni maqaa isaanis boordii filannoo biyyoolessaa harka akka jiru odeessi keessoo ABO irraa arganne ifa godha. Murni afaan qawween aangoo isaa tikfachuuf carraaqu miseensota ABO hooggantoota hanga deeggartoota ABO'tti mana hidhaatti guuruu fi gariin immoo ajjeechaa irratti raawwachaa filannoo gaggeessuuf ololli inni miidiyaa gaggeessu uummata Oromoo biratti fudhatama kan dhabe tahuu ragooleen agarsiisan tahuun jiraattoonni yaada isaanii nuuf dhaamaniitu jiru. Maddi isaa sagalee bilisummaa Oromoorraa. Barsiisaa fi qabsaa'aa Toofiq Abdurrahmaan nama qabsoo baroota darbanii keessatti qooda olaanaa bahachaa ture yeroo ammaa shira kaadireen biltiginnaa xaxxeen hidhamuun dhagameeti jira. Dabalatoo kana akkasiin gaditti isin biraan geenya. Barsiisaaf sabboonaa Toofiq Abdurrahmaan hayyuu Oromoo kan ta'e namoota qabsoo Oromoo kalees gaggeesse keessatti qooda olaanaa qabuu fi wayyaanee dura dhaabbatee falmaa ture tahuu warri isa beekan ragaa bahaa fi jiru. Barsiisaan Toofiq Abdurrahmaan shira kaadiree biltiginnaatiin hidhamee kana dura yeroo jijjiiramaa jedhame gaafa Lammaa Magarsaa namoota dandeettii qaban haaromsa jedhe muudamaa ture. Innis jaarsa siyaasaa baadiyaa waajjira OPDO godina Harargee lixaa ta'ee muudamee ture. Kaabineen garaaf malee ummataaf hin hadoonne shira irratti xaxxuudhaan yoo argu barsiisummaa kiyyanaaf wayya jedhee gadhiisee hojii isaa barsiisummaatti deebi'e hojjechaa osoo jiruu sababa tokkoon malee oromummaa isaa qofaaf yakkamee hidhamee jiraachuun beekameeti jira. Barreessaa kaafaa olaanaa kan ta'e Dr. Amaan Kanniisoo guyyaa 5 duratti PhD isaa Yuunivarsiitii Haramaa irraa xumuree eebbifamee kaleessa humna mootummaa abbaa irreen qabamuun dhagameeti jira. Dabalatoo kana akkasiin gaditti isin biraan geenya. Duulli hayyoota Oromoo hidhuu fi dararaa jiru akkuma itti fufeen jira. Haaluma kanaan barreessaa olaanaa kaafa'oo kan ta'e Dr. Amaan Kanniisoo guyyaa 5 dura PhD isaa Yuunivarsiitii Haramayaa irraa xumuree eebbifamee kaleessa galgala humnoonni mootummaa abbaa irree qabanii hidhanii magaalaa Ciroo geessanii amma Cirootti mana hidhaatti dararamaa jira. Biyya tattaafattee eebbifamuunis badii itti taate keessa jirra. Biyya kana keessatti Oromoo taatee qabee
qabeenya horachuus barnoota barattee hayyuu sabaaf yaadu qabsaawaa taatee saba keef karaa nagaan falmattus Oromoo ta'uu qofti yakka waan ta'eef namoonni baay'een yakkamaa jiru. Kanaafuu hayyuun kunis yakki biraa qabaatee utuun taane sabboonaa ta'uu qofaaf mana hidhaa magaalaa Ciroo keessatti dararamaa jira jedha maddi keenya garesii odeeffanne. Godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee ganda Abaaroo jedhamu keessatti hidhaan jumulaan gudeeddiin itti fufee jira. Dabalata oduu kana akkasiin gaditti simbiraan geenya. Godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee ganda Abaaroo yeroo ammaa rakkoo hamaa keessa jira. Murni aangoo seeraan ala dirqamaan biyya bulchaa jiru ummata keenya ganda Abaaroo waraana humnaan ol itti bobbaasee dararaa jira. Hidhaa fi reebicha daangaa darbe irratti gaggeeffamaa jira. Shiftaan ganda keessa bobbaatee saamichaaf dubartii gudeedaa jirti. Ummanni rakkoo nageenyaatiif qeerraa baqatee bosonatti dheessaa jira. Daa'immanii fi haawwan manguddoo osoo hin jenne jumulaan guuranii mana hidhaatti dararaa jiran. Ummanni nageenya shanee qallabdanii shiftaatu ganda kana keessa jira baasaa jechuun ummata bahaa fi gala dhoogaa jiran. Ummata keenya rakkoo hamaataa keessa jira. Ummanni ganda Abaaroo qabsoo wayyaaneen wajjin godheen keessatti adda durummaadhaan qabsaayaa ture. Ammas sodaa ummata kanarraa qabduun bildiginaan ummata nagaa doorsisaa jirti jedha maddi keenya OIB'n garesii odeeffate. Ammas duudhaan gara oduu biyya alaa sin dabarsina. Ministeerri haajaa alaa USA Mike Pompeoon haleellaa saayibarii hamaa mootummaa USA irratti raawwateef Raashiyaa himataniiti jiru. Dabalata oduu kanaa Mahammad Abdusalaam akkasiin gaditti simbiraan ga'a. Ministeerri haajaa alaa USA Mike Pompeoon haleellaa saayibarii hamaa mootummaa USA irratti raawwatameef Raashiyaa himatanii jiru. Gocha kanarratti Raashiyaan sirriitti harka keessaa akka qabdu ifatti himuu dandeenyaa jedhan Abba Pompeoon gaafa jimmata. Pireezidaantiin Tiraamp garuu hammeenya haleellaa kanaa busheessuun to'annoo jala jira yoo jedhan Raashiyaan mannaa Chaayinaa tokko keessaa qabaachuu malaa yaada jedhu kennan. Buttaan soofteerii dhaabbata USA Solar Winds jedhamuun hojjetame irratti raawwate torbee darbe kan barame yoo ta'u Raashiyaan ani waan akkasii hin goone jechuun haaltee jira. Waajjiraalee USA haleellaa kana irratti aggaatame keessaa waajjirri meeshaalee niwukileeraa to'atu tokko ta'uu ture. Waajjirri aniisaa Ameerikaa yaaliin irratti taasifame kun miidhaan nageenyaa meeshaalee irra hin geenye jedhee jira. Dhaabbileen idil addunyaa garaagaraa kan Yukureen keessa jiran dabalatee haakaroota kanaan aggaammiin irratti godhame akka ture baranii jiran. Haleellaa saayibarii hamaa kan yeroo kamiyyuu caaluu fi maqaa Sunburst jedhu itti mogga'ee kanaan maaltu akka ta'e guutummatti baruuf yeroo dheeraa fudhataa jiru qorattoonni afgaaffii raadiyoo irratti taasisaniin yaada kennaniin Raashiyaan ji'ootaaf ejensiiwwan ummatummaa fi mootummaa dhaabbilee dhuunfaa USA fi idil addunyaa biroo cabsanii seenaniiru jedhan. Ministeera anniisaa dabalatee ejensiiwwan federaalaa kan akka ejensii maallaqaa, ministeera haajaa keessaa, ministeera haajaa alaa, ittisaa fi daldalaa gareewwan aggaammiin irratti taasifame keessaa dhimmichi ammallee qoratamaa jira kan jedhan Pompeoon Raashiyaan akkaataa jireenya keenya miidhufeeti akkasumas Vilaadimir Puutiin nama balaa qabuudha jedhan. Barreeffamoota lama guyyoota kaleessaa Tiwiitar gubbaa maxxansaniin qaamoleen isaan miidiyaa sobaa jedhanii waaman dhimmicha akka malee afarsaa jiru jedhanii dubbatan akkasiin barreessan. Haleellaan saayibarii kun isa dhugaa jirurraa miidiyaalee sobaa irratti hammaataa jira. Ibsi guutuun naaf kennameera. Dhimmichis to'annaa jala jira. Haga waa mudateen Raashiyaa jechuutu salphata. Sababni isaas wanti akkasii yeroo hedduu kan raawwatu maallaqaaf waan ta'eef tarii Chaayinaatu godhe jechuun ni sodaatama. Ministeerri haajaa alaa biyyattii yaada kenne hin dhoofne Chaayinaan harka keessaa qabaachuusheef ragaa hin dhiyeessin. Haakaroonni kunneen dhaabbilee gurguddaa keessa seenuu kan danda'an sooftiweerii dhaabbanni IT Solar Winds jedhamu oomisha keessaani. Carraan haakaroonni kunneen dhaabbilee sanneen irratti seenuuf argatan niitwoorkii dhaabbilee sana guutumatti to'achuuf humna kan kennu ta'uu odeeffannoo hatuurraan kan dabre danqaa gurguddoo uumuuf itti hin fayyadamne jedhamee jira. Dhaabbanni sooftiweerichaa oomisha maamiloota koo. Dhaabbanni
sooftiweerichaa oomishaalee maamiloota koo 300 ta'an keessaa 18 haleellaa kanaaf kan saaxilaman ta'us odeeffannoo murteessoo ta'an hatamnee jedheera. Duulli ji'oota muraasaaf taasifame kun bitooteessa bara kanarraa eegalamuun hin oollee jedhu. Pirezidaantii USA haaree filataman Joon Baayiden seenaa pirezidaantummaa Ameerikaa keessatti nama kaabinoota ummata biyyattii hunda bakka bu'an filataman jedhamuudhaan dubbatameeti jira. Dabalata duukanaa Maamad Abdusalaam akkasiin gadi simbiraangaa. Pirezidaantii USA haaraa filataman Joo Baayiden seenaa pirezidaantummaa Ameerikaa keessatti nama kaabinoota ummata biyyattii hunda bakka bu'an filatan jedhamanii. Joorji Waashingtan jaarraa 2 dura waayita walgayii kaabinee isaa jalqabaa taasisan maqacha adda addaa baasanii waamuu baatanii yaada adda addummaa fi heddummina akkasumas bakka bu'ummaa walqixa ta'e keessummeessuu bu'uureessanii jiran. Kaabinoota calaqqee Ameerikaa ta'an hundee duuka bulchiinsa USA ta'uu akka qabu bu'uureessanii jiran. Baayiden michuu dorgommiif dubartii gurraattii filatan. Kumaalaan Ameerikaan alatti waan dhalatteef dorgomuu hin dandeessu Tiraamp jedhee ture. Haa ta'u malee amma isiin itti aantu taatee filatamtee jirti. Wayita sana yaadi kun heera biyyattii irratti barreeffamee jiraachuu baatu isaan garuu namoota yaadota garaagaraa irratti isaan gorsan waan barbaadaniif kaabinoota ummata Ameerikaa hunda bakka bu'an filachuuf dirqamanii turan. Bara faranjoota 2021tti Ameerikaan duree kaabinee namaa biyyicha ta'an dubartii jalqabaa daayireektara tikaa fi nageenya biyyaalessaa ta'an qondaala nageenya laatiinoo ta'an kaabinoota gay ta'anii fi kan calaqqee ummata Ameerikaa hunda ta'an qabachuuf jirti. Pirezidaantiin haaraan kun garuu waadaa jedhame kana guutuuf hedduu rakkachuu danda'a. Sirna bulchiinsa isaan dura ture keessaa ba'anii kaabinee calaqqee ummataa hundaa ta'e hundeessuun qormaata itti ta'uu malaa jedhanii warri dubbatanis ni jiru. Ergaa bara 1933 as pirezidaantoota 11 qofaatu kaabinoota dubartii ta'an filata. Pirezidaantiin kamiyyuu kaabinee koorniyaa fi sabaan calaqqee hunda ta'e hundeessanii hin beeku. Baay'inni kaabinoota akkaataa sirna bulchiinsa pirezidaantiin tokko ijaarratu irratti hundaa'a. Garuu yeroo hedduu hojii raawwachiiftoota 15tu jiraata. Waggoota 30 darbaniif xiyyeeffannaa walqixxummaa koorniyaa irratti ture. Kunumtuu hanga bulchiinsi Tiraamp hojii eegalutti ture. Tole egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo oduun qabannee OIB irraa isin dhiyaanne asirratti xumuramaa hanga sagantaa biraa walitti deebinuu nagaan nuuf tura.